Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa. Odeeffannoon guyyaa irraa harkaa qabnu kunooti. Barsiisonni hojii dhaabuun gaaffii mirgaa gaafachaa jiru jechuun gabaafame. Bilisiginnaan guddinni dinagdee biyyattii dabalaa jira jechuun olola sobaa farsaa yeroo jirutti lammiileen biyyattii ammoo miindaan nuu kaffalamuu dide jechuun mormii dhageessisaa jiran. Oromiyaa fi kutaalee impaayiratti biroo keessatti hojjettoonni mootummaa fi barsiisonni hojii dhaabuun yeroo ammaa kana daandiitti ba'anii gaaffii mirgaa gaafachaa akka jiran himameera. Guyyaa irraa kanas barsiisonni naannoo Sidaamaa hojii dhaabuun hanga miindaan nuu kaffalamutti hojii barsiisummaa hin seennu jechaa akka turanii fi godina Booranaa Hareerootti ammoo hojjettoonni mootummaa hiriira ba'uu isaanii dhaga'ameera. Aanaalee naannoo Sidaamaa kanneen akka Nansaa, Arbaa Goonaa, Boonaa, Cirrii, Daayila, Hokkoo, Lakkoo fi Arooressa keessatti manneen barnootaa cufamanii ammallee barsiisonni hojii dhaabuudhaan mormii dhageessaa akka jiran himameera. Hojjettoonni aanaa Hareeroo kunneen kaffaltiin ji'a fulbaanaa fi kuufamni isaan qaban hanga ammaatti akka hin kaffalamneef himaniiru. Bilisiginnaan rakkoo maallaqaa guddaa keessa akka jiru dhaabbileen idil-addunyaa saaxilaa turan. Utuu kanaan jiru dhaabbileen liqeessitoota Itoophiyaa mana murtiitti himachuuf beellama qabataniiru. Bilisiginnaan jedhamee faallaa maqaa isaa ta'ee gaddaa fi gadadoo uummata impaayiratti maratti waaroo salphinaa maraa jira jechuun qeeqxonni isaa himaa jiran. Oduu keenya itti aanuun mootummaan Itoophiyaa meeshaa waraanaa biyyoota alaarraa galfataa jira jedhame. Sirni impaayira Itoophiyaa gaggeessaa jiru bilisiginnaan raafama guddaa keessa seenuun meeshaa waraanaa biyyoota garaa garaatii bitatee galfachaa akka jiru saaxilameera. Impaayira kana keessatti naannolee ijoo jedhaman Oromiyaa, Amaaraa fi Tigraay keessatti lola jabaa isa mudachaa jiruun kan hurgufame bilisiginnaan Raashaatii hanga Saawud Arabiyaa, Kooriyaa Kaabaatii hanga Booziniyaa Herzogoviniyaatti qondaalota waraanaa isaa bobbaasuun meeshaa waraanaa bituun qabeenya biyyattii qisaasessaa jira jedhame. Dhibbanaa ammoo meeshaa waraanaa buufata waraanaatiin galee fi balaliin xiyyaarota waraanaa UAE irraa gara Finfinneetti taasifame ijoo dubbii ta'eera. Kunis geejiboonni hedduun meeshaa waraanaa garaa garaa fe'anii biyyattii seenaa akka jiran erga saaxilameeti. Akka kanaan buufata doonii Somaalilaand akka ta'e Barbaraa irraa konkolaachistoonni gurguddoon meeshaalee waraanaa fi konkolaattota waraanaa fe'uun gara Itoophiyaatti imalaa turuu isaanii barameera. Viidiyoon ba'aa jiran akka agarsiisanitti buufata doonii Barbaraa irraa gara Itoophiyaatti konkolaachiftoonni piikaappii 21 fi kontiineroonni hedduun akka geejjibsiifaman himameera. Kun utuu kanaan jiru gabaasa dhaabbilee balalii xiyyaaraa to'atan baasaniin ammoo UAE irraa gara Itoophiyaatti akkasumas Itoophiyaa irraa gara UAEtti xiyyaaronni waraanaa balali'aa turaniiru. Maaksimaan Antonoof AN124 buufata xiyyaaraa Alreef irraa ka'uun Mombaasaa boqotee magaalaa Finfinnee buufata xiyyaaraa Boolee qubachuu isaa maddi oduu kanaa mirkaneesseera. Qabeenyummaan isaa kan Filaayiskaay ta'e xiyyaarri waraanaa tajaajila fe'insaa kennu Jibuutii irraa gara Dirree Dhaawaatti si'a 3 ol deddeebi'uu isaa gabaafameera. Bilisiginnaan muddamaamaa keessa seenuun kallattii adda addaan meeshaa waraanaa galfataa jira jechuun gabaafame. Oduu keenya itti aanuun mootummaa ammaa kan harka qullaa jala dhaabbachuun karaa nagaa mormuun hin danda'amu jechuun hoogganaan ABO Jaalmarroo Dirribaa hime. Sadaasa 9 waggaa 20ffaa yaadannoo fincila diddaa garbummaa ilaalchisuun ajajaa olaanaan ABO Jaalmarroo Dirribaa haasaa biyyaalessa Oromiyaa irratti taasiseen garbummaa diduun fincilli xumura irraan geenye gudunfaa isaa dadhabuun nu mudataa ture jedheera. Seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo irraa eegaluun ka dubbateen Oromoon garbummaa keessatti kufuu isaatiif sababa himataa jedhe. Humna gatii hin qabne kanneen lilmoo illee oomishuu hin dandeenyeen garboomne ka jedhu Jaalmarroon kaleessa meeshaa diina irraa ergifatanii nu bitan jennee sababa dhiyeessaa turre har'a sababaadhuma sana dhiyeessaa jirraa jedheera. Oromoon akka walootti daboomee jiraate ka jedhe Jaalmarroon nuti hanga abboota keenyaayyuu dhaloota ga'uu danda'u miti jechuun cimsee dhaloota ammaa kana qeeqeera. Rakkoo keessa jiru kanaaf Oromoon alagaa komachuu roof komachuu qaba ka jedhu Jaalmarroon inumaa dabummaan Oromoo ni miidhe ka jedhu Jaalmarroon haala kana jijjiiruuf dhaloonni ammaa kutannoo horachuu akka qabu dhaameera. Fincilli diddaa garbummaa gara fincila xumura garbummaatti ce'uun bara 2018 dhugumatti garbummaatti xumura taasiseera ka jedhe Jaalmarroon ammoo har'a haala salphaa ta'een yaadannoon isaa waggaa 20ffaa dabarsuun isaa namatti dhaga'amaa jedha. Dubbii isaa kanaan hoogganni WBO kun qabsoon Oromoo lafarraa harkifachuun dogoggora qofaa utuu hin taane waan gaddisiisaa akka ta'etti dubbate. Kanaaf labati ammaa mala biraan sochii isaa taasisee kaayyoo qabsoo Oromoo galmaan ga'uuf bosona akka jiru dubbata. Jaalmarroon akka amma jiramu kanatti akka bara 2018 sanatti qabsoo karaa nagaa gaggeessuun
sirna kana jijjiiruun hin danda'amu jedha. Kanaaf sababoota tarreesse keessaa bulchiinsi ammaa wayyaanee caalaa abbaa irree waan ta'eef humna qawween ajjeesutti amanu jala dhaabbachuun aarsaa tolaa kaffaluu akka ta'e itti himeera. Kanaaf humna kana qawweetu bakka itti tolchaa jedha. Haalli amma Oromiyaan keessa jiru erga kolonii jala galee as ka fakkaataa hin qabnee fi dorgommii hin qabnedha jedha. Akka bara kanaa miidhame hin beeku Oromoon ka jedhu Jaalmarroon kanaaf sirna kana diduu qabaa jedheera. Duuti akka boqonnaatti ilaalame ka jedhe Jaalmarroon dararaa ga'u irra arguu irra lubbuu ofii dabarsuun akka nagaa fi qabbana ta'etti Oromiyaa keessatti fudhatameera jedhe. Kunis hangam dararaan uummata abdii kutachiisaa akka jiru ibseera. Bulchiinsa mootummaa Itoophiyaa PP kana keessatti Oromoon akka hamaa miidhamee jedha. Olola waa'ee ulaa galaanaa paartiin Biltsiginnaa biraa dhaga'amu cimsee kan mormu Jaalmarroon galaana diimaatti dhaqee irreeffadhuu du'i jechuun Oromoof yaadame mitii jedhe. Fincilli xumura garbummaa akkuma maqaa isaa garbummaatti xumura godhee ture ka jedhu Jaalmarroon ammoo qabaa isaa wallaallee mucucaatee bakka isaa duraatti nurkaa deebi'eeraa jedheera. Dubbii daqiiqaa 40 ta'u taasise keessatti Jaalmarroon qaama biraa komachuu irra cimsee ofii isaa uummata Oromoo fi numatu dogoggora qaba jechuun irraa dubbataa ture. Dogoggora keenya beeknee ka fuula duraaf of sirreessinee sochii waraanaa jabeessuu qabna jechuunis ergaa isaa dabarfate. Oduu keenyatti aanuun godina Arsii Bahaa fi Arsii Lixaa keessatti namoonni 9 waraana mootummaan ajjeefaman. Godinaalee Arsii Bahaa fi Lixaa keessatti namoonni 9 waraana mootummaan ajjeefamanii bakkeetti gatamanii jedhame. Odeeffannoon har'aata biyyaalessa Oromiyaa irraa argame akka ifoomsutti gaafa 6 bara 2025 loltoonni Biltsiginnaa godina Arsii Bahaa Naamuneessaa ganda Gujichaa jedhamu keessatti namoota maqaan isaanii Kaaliil Gabii Tufaa, Kamaal Gabii Tufaa fi Hirkisoo Gishee jedhaman rasaasa itti roobsuun ajjeessaniiru jedha. Haala wal fakkaatuun guyyuma kana naadhuma kana ganda Adaree Awwaan Daallaa jedhamuttis qonnaan bultoota maqaan isaanii Qorichoo Ida'oo Biifoo fi Abdiisaa Hajii Qumbii jedhaman haala suukanneessaan ajjeessaniiru jedhe. Guyyuma kana godina Arsii Lixaa aanaa Eeban Arsii ganda Argabbaa Shaaldoo iddoo addaa Kormee jedhamu keessattis 6 bara 2025 qonnaan bultoota maqaan isaanii Abdurrahmaan Qumbii, Abdurroo Hajichaa fi Buliyyee Waaqoo jedhaman ajjeessaniiru jedheera. Maddi kun dabaluun namoonni ajjeefaman kunneen yakka yookiin badii tokko qabaatanii kan ajjeefaman utuu hin taane abbootii maatii fi hojii qonnaa irratti bobba'anii jiruu fi jireenya isaanii kan gaggeeffataa turanidha jedheera. Oduu itti aanuun Keeniyaan Itoophiyaatti mufachuu ishee miidiyaaleen gabaasan. Lammiin Keeniyaa tokko Itoophiyaa naannoo Amaaraa keessatti to'atamee maallaqa guddaan kaffalamuun furamuun booda biyyoonni lamaan walitti mufachuun dhaga'ame. Bara kana ollaa gaarii Itoophiyaa qabdu tokkichi Keeniyaa jedhamaa akka jiru haalli kun mudachuun haala bulchiinsa Biltsiginnaaf ulfaataa ta'uu isaa mirkanaa'eera. Impaayera Itoophiyaa keessatti lammiilee biyyattii ba'anii galuun erga danqaa ta'ee kan dhufee bubbule yoo ta'u torban darbe konkolaachistoonni 12 ajjeefamuun isaanii kan yaadatamu. Amma ammoo sirni Impaayera Itoophiyaa gaggeessu Biltsiginnaan lammiilee biyya alaa butuun maallaqa gaafachaa fi reebicha hamaa irraan ga'aa jira jedhan. Torban darbe keessa ogeeyyiin muuziqaa 2 lammii Afrikaa kibbaa akka ta'an magaalaa Finfinneetti reebamuu erga biyya isaaniitti galanii booda suura miidiyaa hawaasaan qooduun isaanii kan yaadatamu. Kun utuu kanaan jiru lammiin biyya ollaa Itoophiyaa ugguramuun qarshii miliyoona 3 kaffaluun gadhiifamuu pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon himaniiru. Pirezidaantichi akka jedhanitti walta'iinsa qaamolee garaa garaatiin lammiin biyyattii Saamu'eel Nijaagiin harka namoota isa ukkaamsaniitii gadhiifameera. Saamu'eel bakka hojii isaa naannoo Amaaraa magaalaa Dabra Biraanii butamuun imbaasii Keeniyaa magaalaa Finfinneetti argamu beeksisee ture. Keeniyaan waan ishee mudate kanatti baay'ee kadallante yoo ta'u hariiroo dippiloomaasii biyyoota lamaaniif qormaata ta'uu akka malu yaadda'ameera. Biyyattiin kufaatii siyaasaa hanqina dinagdee fi haalli dippiloomaasii ishee baay'ee gadi adeemaa jiraachuu irraa kan hubatamudha jedhan. Waa'een dhimma lammii Eertiraa kunis dippiloomaasiin Itoophiyaa rakkoo qabaachuu isaaf agarsiiftuudha jedhame. Oduu keenya itti aanuun Jarman meeshaa waraanaa helikooftera waraanaa 20 bitachaa akka jirtu himame. Raashiyaa waliin wallabdee keessa akka jirtu Jarmaniin dhaabbata Awurooppaa guddaa Eerbaas irraa helikooftera waraanaa haaraa 20 bitachuuf gara yuuroo biliyoona 1 akka ramadaa jirtu himame. Akka gabaasni Reuters ibsutti helikooftoroonni kunneen bara 2027 irraa eegalee waggoota 2 keessatti waraanaaf kan dhiyaatan ta'uu jedhameera. Bittaa guddaan kun qaama tattaaffii bal'aa waraana Jarmanii haala ammayyeessuuf godhamudha. Fandii addaa yuuroo biliyoona 100 akka chaansilarri Olaaf Skoolaars erga Raashiyaan Yuukireen weerartee booda
labsii tarniingi poointii jedhe labsee hordofeetii jedhameera. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Jarmanii gama isaatiin gaaffii Rooyiters dhiyeesseef deebii kennuu didee dursa karoora bittaa irratti paarlaamaa keessatti mari'atee uummataaf osoo hin ibsin waa'ee bittaa dhoksaa irratti yaada kennuu akka hin dandeenye himeera. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon irra of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenyaa hafe waliin turtii gaarii.